Bismillah, maashaallah, tabarakallah. Egaa hordoftoota kiyya meeshaa biteen quufu dhugaa dubbachuuf maandajaa qarshii kuma lamaan bite kootta ilaalame yookaan laaltan hedduu namatti toltiin ulfaatu migaruu nama shakkisiisa wallaa laazim akka bira qabannaan isaa akkamiin akka furdatu ani waan misaal aluuf bite dhugaa dubbachuuf maandajaa dachaa manaa qaba. Asittillee jabanaan jala cabdee biteen dura deebi'ee ka biddeen baafatanii egaa osoo kana bitiin dura jalqaba manaa bahaa jira kana uffadhee baba'uu jira eessa bahuu jirtin jettanii waayifaa galfatuudha deema egaa waayifaa duraan fayyadamu isaanii adaamamatti dhiisee cuufsiisee gara amma naannoo jijjiiradhe sanitti waayifaa haaraa galchuu fi dirqama hojii waan ta'eef jechuudha turkiin dirqama kana waan ta'eef sifsisee amma kana gaafatuudha deema yookaan waayifaa kan mana galchaa yookaan harkaa san galchaa ka irra bareeda ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gatii waayifaa baay'ee tokko ol ka'ee jira yoo wanti wajjannu sun cufee malee inni adda wajjii addaa ta'uu jechuudha. Kanaafuu dirqama viidiyoo laallamuu qaba isa deebisuuf. Haa ta'utti hundumaafuu waayifaa guuttachuu deemaa jira. Salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jarra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa nam keessan dalagaa fi akkam isin jaana bira bareedu alhamdulillah. Egaa gadi baheen booda inaante bakkanatti shaarbiin kun amma azaana godhe. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo gisee hojjedhu gisee maraa harkirraa gannaan taa'u shaarbii akkanuma godhaa oola jechuun na barate wallaahi laazim dhiifama. Shaarbiin kun illoo waan ta'eef gibbi keessaan baane kanaafuu yaada kiyya kaasee gara manaa ol deebi'ee hijaaba biraa gubbaan uffadhee deebi'a. Maaliif hedduu namarraa looya nama rakkisa waan ta'eef jechuudha. Akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa waayifaa ka harkaati moo ka manaatti bareeda gisee duraanis anani gatiisallee bareedaa waggaa 3 fo'ee dura kamana san galche gisee jalqaba galchu qarshii 500 ture je'anii deebi'ee kuma galchanii taarkaatuun immoo je'aan amma kuma lamarra jirtanitti fakkaate isaa baje'aan kuma lamaati ka ji'a 3 ka waggaa haga barbaadanii guutatanii ka waggaa osoo guutachuu barbaadde fakkeenyaaf kuma lama baay'isuu 12 jechuudha qarshii kuma 20 wayii dhufa ka waggaa na fakkaate. Hundumaafuu shakaf jedhaa deemutti jira. Egaa laayikii tolcha asumaanoo yuutuubii waan ta'een beeku wallaa laazim warri sagalee maalii afaan maalii dubbataa jirta simboo sagaleen kee hin dhagahamu maal ta'e viidiyoo sirreessi warri naan jettan anaa miti rakkoon na biraa miti yuutuubii mata akkas goggodhaa jira waan inni akkas goggodhuuf hin beeku kiyya qofaa miti viidiyoo tokko gisee daawwannu. Zeenlee isin mudatu danda'a sagalee akkas godha yoo achi ga'u teeleen cufatte sa'aatiin garuu akkuma ta'e keessa seenee gaafannaa waayifaa harkaa san finnee jirra naan jedhanii ani immoo yeroodhaaf harkaa san barbaade. Kanaafuu ammaan tana guyyaa biraa yookaan gara biraa yaala jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yoo galfadhe isinitti agarsiisa ka waayifaa asuman xumuriin arganne waan dhanaan milkoofne kanaaf deebi'ee immoo jabana na jala cabdee turte jabana kana bitachuuf goree. Aansuun as biratti immoo maal akka bituuf beekseen iyyuu hin beeku meeshaan na bira guutee jira anayyuu mana kiyyaa guutee jira osoo hin beekin meeshaa baa'achuu uffata baa'achuu meeshaa baa'achuu meeshaa mana keessaa ka argitan gaafa mana jijjiiratan wallaahi laazimiin gaabbitan oo kanatti guutuu akka kiyyaa kataatan ta'e jechuudha ani waan natti bareedu hunda maallaqa warqaa qabaadha niin bita wallaahi jechuun maallaqa warqaa qabaadha agartanii amma ka biddeen nan baafatan kana bitee jabanaa bitee amma immoo mandajaa tasummoo seenu asitti arge. Hedduu natti tolte makata afaan kun illee kun akkanatti jira firee sadii seerii akkanatti bakka takka dhufaa xiqqaa guddaa garuu mukki isaa maashaallah hedduu tokko ulfaata taan itti fayyadamee dhagarree meeshaa mana keessa namoonni barbaadan akka haarawaatti dhuftanii galmaa'uu dandeettan egaa lakkoofsi kiyya kun asirra jira asirratti barreessuun gisee baay'een harkaa hin dagadhaa lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 duwwaa 6 73 hedduu jettan karaa waasaappiitiin dubbisuu dandeettanii adaamaa Bishooftuu Duukaam Asallaa bakka amma qada'e kana hundarrattuu hojii eegalee jira jechuudha. Kanaaf bakkuma isin jirtanitti teettanii bakka barbaadan bakka isin dhiyaaturraa jechuu dandeettanii garummoota baay'ina meeshaatii fi kan sirriitti namatti mijatu warri Bishooftuu warri Adaamaa Heeloo jedha warri akkasitti biyyi isin dhiyaatu biyya fagoo geessuu hin danda'u isin ordarii godha kan dhiyoo immoo kontiraata gatiin keessan waan ta'eef isiniif geessa jechuudha. Kunoo maandajaan tana fakkaatti. Wallahi laazim biteetu malaala bite garuu kanatti olaaltan baqa qalbii wanta agartanii das nama jedhuu fi yookaan jechuun jajjabinni isaa baqa ajaa'iba garuu na ajaa'iba keessa maaluma qaba jedhee ol fuudhuu hin danda'amu jechuudha. Baay'ee akka bunaaf namatti tolti qophi jettee wayitii yoo barbaadan wanni kan irraachi baastanii duuba deebisanii yoo barbaadan kanatti rakaatu dandeeta. Egaa biteen mana ga'een booda kun akkanatti afee isinitti agarsiisaa jira kun sortuu biddeen baasan biddeenni kana malee irraa nama ani kana baradhe waan ta'eef tanaan eeleen taa'an namni jettu asitti immoo jabanaa kana bitee sileessee bunallee wajjumaan kan dhunnu ta'a jechuudha. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa laayikii sheer gochuu hin dagatina. YouTubein sagalee jijjiire warri jettanii na barreessitan maal taate simboo sagaleen sirrii miti afaan kamaasaa jirtu warri jedhan faana gara telegiraamiitiin ol guute jechuudha. Ani ofii kiyya akkasiin goone wallaahi YouTubein maaliif akka akkas godhu hin beeku yeroo takka akkas godha.
viidiyoo nama biraa irratti illee argitan jedheeti yaada yeroo tokko ufumaa jijjiira sagalee isaa maaliif akka ta'e garuu naan galle mee kan amma sagalee isaa laaluu fi viidiyoo kana waraabee gadhiisaa jira jechuudha. Piriis hundi keessan laayikii tuqaa ammaan booda haala shaashaa ho'aa ta'een viidiyoo gadhiisanii isa kanaaf sin laayikii sheerii sabskiraayib gochuu hin dagatiin yaada keessan illee barreessa. Egaa maandajaan kun qarshii 2000 bitame kana addaanii keessanitti agarsiisa ta'an immoo fayyadame akkanatti jabanaa irra kaa'uuf illee nama tajaajila yookaan immoo tanarraa achi baastanii fayyadamuu dandeettanii garuu keessa baay'ee gadi hin fagaatu ani ulfaatina isaatti na ajaa'ibe jechuudha. Qaamni isaa kun almuuniyeemii furdaa isaatirraa dalagame keessa garuu maal akka jiru naan gallee hedduu ulfaata. Gatiin isaallee qaaliidha. Maandajaa yeroo ammaa kana qarshii 607 ni jira. Qarshii 2000 jechuun tun haalli ta'eemsi isii jechuun diizaayinii isii qalxafteetti namatti tolti malee guddina hin qabu bunumaaf ta'a. Waxii homaaf yoo distii guddaaf hin ta'u anamma ofii kiyyaa bunumaaf itti yaadee bitee ni jira maandajaan mana garuu na hawwate yookaan natti tolte asitti obboleettii irraa baasaa jiran viidiyoo achi qabee. Laastikiin akkana ashaganii fidanii yuuseema. Akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa namoonni shitaaf shaarbii babbareedaa barbaadan karaa waasaappiitiin helojaa warroonni immoo shitaaf shaarbii firee 10 irraa bittanii hixaana osoo keessaniin kaa'in dagadhiifama irraa ta'a wallaahi laazim kan beektanii miree namni hojjetu kun waa dagata. Tariitii yoo duuba gizem takka odoordarii godhatanii gizem takka waa hundaa xumuree keessa isinii kaaya yoo isin gubbaan dabalatan illee booda keessa kaaya jedheetiin dagachuu danda'a gara keessaatiin akka waan zaagaa jiran naantee qabu keessanis gartanii kanaaf na yaadachiisa warri 10 irraa bittan wanna fedhallee haa ta'u namatti illee isinii kenna hixaana sanna birratti hin hafu jechuudha dagadhallee hafu isiniif erga jechuu barbaadeeti warri dagadhe waan jirtanii fi akkasii namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan immoo akkuma dura isin jedhan irratti karaa barbaadanitti orderii godhachuu dandeettan bakka biyyoota arfan kana asallaa meeshaa yeroo baay'ee adaamarraa waan orderii finfinnee irraa waan galchuuf ammaan tana bushooftu duukaam adaamaa waan naadha kanaaf kanneen keessaa kan isinii dhiyaatan orderii godhachuu dandeettan jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akkanas injaa jalqaba viidiyoo waraabee fi waayifaa galfadha jedheen ture waayifaa naaf milkoonniidhaa fi gaafa galfadhu meeqaan akka galchee fi odeeffannoo isaa viidiyoo isinii qabadee dhufaadhaaf isa dhabee jennaan maandajaa fi jabanaa bitadhee gara manaatti deebi'ee kun of keessaa akkana jira kunillee keessaan ba'u kan walirratti wanni godhan fakkaate bayyadanii akkana taanitti wajjadheetiin waan jiru isinitti hima kana fakkaatti jechuudha qaamni isiirraa baasu. Egaa hordoftoota kiyyaa warri feetanii jaalattanii na daawwattanii yoo ambadee naaf dhibbattan na gaafattan na iyyaafattan walaa laazim hundi keessan waggum jirtanitti fayyaa keessan haa tura hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja rabbii waan fi jaalatu mara isiniif haa kennu yaada muraada keessa isin haa guutu namni kaawaa hedduu yaada walumaa galatti yaada muraada kenna mara rabbiin nu haa guutu isin jaa. Viidiyoon kiyyamoo akkuma isinirra ga'een laayikii naa tuqaa yoo isin namni kumni tokko yoo ilaale odoo dhibbummaa shan osoo laayikii godhee namni waan jaalatu laayikii godha. Viidiyoon kiyya akka namni hedduun laalu naa taasise jechuudha. Viidiyoon kiyya laayikii keessan akka namni hedduun laalu taasise yoo namni hedduun laale anaaf bu'aa qaba jechuudha. Yoo laalamuu baate waan akka bu'aa naaf hin qabu osoo hojjetallee oolee viidiyoo guyyatti gizee 10 osoo gadhiise yoo laalamin bu'aa akka naaf hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya kanaaf laayikii tuqaa. Egaa kana fakkaata mee ammaan tana immoo jabanaa sileessine buna danfisne laalla jechuudha qabanni isaa hedduu namatti tolti hedduu furdoodha taan immootu itti dalagee isinitti agarsiisa jechuudha jabanaalleen kunooti. Egaa viidiyoon keekaarraa kanumaan raawwateetii jira hordoftoota kiyyaa sagalee kana meen ilaala jedheetiin irratti waraabe yuutuubiin kanallee yoo balleesse hin beeku. Maaliif kakaleessaa sana akka tokko godhe jechuun bilbila hundaan tokko miti garuu jechuudha bilbila tokko natsama dhageessa bilbila tokko sagalee kiyya irraa balleesse ingiliffa maal irratti galcha jechuudha hin beeku waan isa maaliif akkas godhe. Egaa bariitiin booda jabanaan sileessee buna danfisee buna gurraacha keessaa gidduutti jira maashaallah tabarakallah jedhamee maashaallah ganama kun biyyaan beessa fuullee kiyya akkana bunni akkam bareeda maashaallah agartanii. Akkasii jabanaa sileessee bunatti danfisee jira. Egaa viidiyoon kee kanuma goolabameeti jira hordoftoota kiyyaa. Oolmaa garaagaraa biloo garaagaraa amma akka bareeda isin wajjadha jedheeti yaada. Egaa hundi keessanuu laayik sheer gochuun akka hin dagatamne warri hagamaa feetanii jaalatanii daqiiqaa 9 kana waliin turtanii dhageeffattan ulfaadha galatoomaa isin jaaladha isin kabaja. Bunaaf nagaan dhabina kottaa buna dhugna dhugnu isin jaa baay maashaallah tabarakallah kunoo kana fakkaata bunichi haa dhugnuun isin jaa baay.